Forex trading akkamittiin eegaluuti dandeenya? Eegaluuf maaltu nu barbaachisa? Akkamittiin profitabilii ta'uu dandeenya yookiin immoo qarshii akkamitti irraa argachuu dandeenya? Akkamittis qarshii itti depositii gochuu dandeenya? Karaa kamis keessaa baafanna? Brookerii isa kamiin fayyadamna kan jedhu gaaffilee hedduu forex trading hedduu wal qabatan wantoota forex trading eegaluudhaaf isin barbaachisan hundaa isiniif himuudhaaf na yaala. Haga dhumaatti obsaan daawwadhaa. Dursa garuu viidiyoo kana laayik godhaatii namoota kan biroof illee sheer godhaa. Bifa kanaatiin namoota hedduu bira ga'uutii dandeenya waan ta'eef namni tokko forex trading eegaluun dura wantoota inni beekuutii qabu waa hedduutu jira. Isaan keessaa fakkeenyaaf jalqabumarraa eegalee forex jechuun maal jechuudha kan jedhurraa yoo ka'e gaariidha. Akkuma beektan guutummaa addunyaa kanaatti forex tradingin gabaa guddicha addunyaa kanaati jechuudha. Sababni isaa immoo qarshiiwwan tiriiliyoonaan lakkaa'amutu keessa adeemaa oola waan ta'eef. Akkuma beektan forex jechuun foreign exchange'dha. Karansiiwwan garaagaraa bituuf gurguruudhaaf nu gargaara. Gooldii akkasumas immoo ooyilii garaagaraa achuma irratti onlaayinii teenyee bituus ta'ee gurguruu dandeenya jechuudha. Egaan bituuf gurguruu qofaa osoo hin taane riisarchii bal'aa nu gaafata. Bituufis ta'ee gurguruufis ta'ee maaliif akka bitaa jiru yookiin gurguraa jiru sirriitti hubannaa gahaa qabaachuu qabna jechuudha. Egaan hunda dura eessaa akkaawuntii banachuu dandeenya kan jedhu odeeffannoo isiniif kennuuf akkuma beektan yeroo ammaa kanatti brookeroota hedduutu jira. An kan filannoo koo godhadhe yeroo ammaa kana hojjechaatti jiru Exnessdha. Exness linkii isaa yoo barbaadan immoo description boxii viidiyoo kana jala isiniif ni jira. Trading osoo hin eegaliin dura dursitanii wanti isin beekuu qabdan inni guddaan dirqama jedheetii yaadu afaanota forex trading keessatti argaman beekuutii qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf kan akka candlestickii, bearishii, bullishii, trendii, upward, downward fi change of character fi kanneen biroo hedduutu jiru. Isaan beekuu qabdu jechuudha. Kana hundaa al takkaatti baruun hin danda'amu. Suuta muraasa isaa baraa yoo dhuftan isiniif ni salphata. Egaan gara forex trading osoo hin seeniin dura depositii osoo gochuu hin eegaliin dura dursitanii chaartii akkamitti akka ilaaluu qabdan beekuutii qabdu jechuudha. Chaartii dubbisuu ergi bartanii booda immoo afaanota forex trading keessatti argaman maaliif akka oolan sirriitti barachuutii qabdu jechuudha. Kana hundaa YouTube irraati odeeffannoo bal'aa ni argattu. Anillee kana booda viidiyoolee hedduu waan kana irratti isiniif nan hojjedha jechuudha. Inni kan biraan dirqama beekuutii qabdan forex trading irratti maaliif akka biizinasii kanatti dhufuu barbaadan sirriitti jala murteessitanii beekuutii qabdu jechuudha. Sababni isaa immoo maaliif akka eegalaa jirtan hin beektan taanaan galma keessan illee ni wallaaltu waan ta'eef yeroon kana isiniin jedhu fakkeenyaaf namuma tireedii godhu agartanii tireedii anis gochuu qaba jettanii eegaltan taanaan kufaatii guddaa isinitti fiduu danda'a. Sababni isaa immoo forex tradingin bakka kisaaraan gurguddaa fi bu'aan gurguddaa yookiin profiitiin guddaa jirudha waan ta'eef sirriitti akkamitti akka tireedii gootan beekuu qabdu. Maaliif akka tireedii gootan beekuutii qabdu jechuudha. Kana hundaa of murteessitan tireedii eegaluun salphaadha. Barnoota isaallee karaalee garaagaraa argachuu ni dandeessu waan ta'eef. Inni kan biraan yeroo jalqaba tireeding eegaltan joornaalii qabachuu qabdu jechuudha. Joornaalii jechuun tireedii tokko galuun dura maaliif akka galtan, akkamitti akka galtan, akkasumas illee chaartii garaagaraa yeroo barattanitti waa'ee kaandilestikii yeroo dubbistanitti waa'ee sanaa waan hubattan irraatii sirriitti barreeffachaa yoo adeemtan egar bor deebistanii dubbistanii waan sana hubachuudhaaf isin gargaara. Dabalatallee wanti isin barattan sun akka isin harkaatii hin banne joornaal ta'e isiniif ta'a jechuudha. Kanaaf trading irratti joornaaliin dirqamadha. Waan kana itti yaaduutii qabdu. Ergi kana hundaan of qopheessanii booda trading eegaluu ni dandeessu. Yeroo eegaltanittis jalqaba irratti qarshii keessan sirrii depositii gochuutii hin qabdan. Sababni isaa immoo diimoon waan jiruuf. Diimoo jechuun brookerii tokkorraatii doolaara depositii isiniif ta'udha. Doolaalli kun kan dhugaa osoo hin taane akka maallaqa dhugaatti kan ittiin tireedii gochuutii dandeessanidha. Kanaaf shaakala gahaa gochuudhaaf kan isin gargaaruutii danda'udha. Yeroo baay'ee jettan yookiin seel jettanitti salphaatti tireedii sana eegalchiisuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf tireedii salphaatti seettanii jirtu jechuudha. Kanaaf dirqama diimoo fayyadamuun keessan barbaachisaadha jechuudha. Maallaqni diimoo kunis unlimited waan ta'eef yeroo luus gootanitti yookiin immoo kasartanitti deebistanii depositii gochuu dandeessu jechuudha. Hanga gahaadha jettanii of yaaddanitti diimoo kanaan treeningii gahaa gochuu ni dandeessu jechuudha. Baaktestii garaagaraa gochuu ni dandeessu. Kanaaf diimoo fayyadamuun keessan hedduu isin barbaachisaa kan ta'edha jechuudha. Egaan depositii gochuuf immoo wantootni isin barbaachisan wantoota lamaan sadan tokko ni jiru. Isaan keessaati fakkeenyaaf
karri isin dippoozitii gootan maqaama keessan ta'uu qaba. Yeroo withdraw gootanis maqaama keessan ta'uutii qaba jechuudha. Brookoroonni baay'een fakkeenyaaf baayinaansiidhaan dippoozitii yoo gootan baayinaansimaan qofaa akka isin deebistanii baastaniif isin eeyyamu jechuudha. Kanaaf dirqama yeroo tireedii eegaltanitti akkaawuntoota garaagaraa banachuun keessan dirqama isinitti ta'a jechuudha. Dippoozitii gochuudhaafis withdraw gochuudhaafis isin gargaara waan ta'eef. Kanaaf gaa yeroo dippoozitii gootanitti kiriptoo fayyadamtanii withdraw gootan yookiin dippoozitii gootan taanaan karaama sana deebistanii baastu, karaama sana deebistanii galchitu jechuudha. Akka jechuun fakkeenyaaf al tokko karaa kiriptoo yoo baalaansii keessanitti ergitanii al tokko immoo karaa baayinaansii ergitan yoo ta'e qarshii isa baayinaansiidhaan gashitan karaa baayinaansii fudhattu, qarshii isa karaa kiriptoo gashitan immoo karaa kiriptoo sanaa deebistanii fudhachuu dandeessu jechuudha. Yeroo tireedingii eegaltanitti egaa baak teestiin dirqamadha. Akkasumas illee waa'ee chaartotaa beekuu qabdu jechuudha. Dabalataan immoo kaandilistikiin maal akka ta'e, maqaan isaanii maal akka jedhamu sirriitti barachuuti qabdu. Kana hundaagaa kitaabota garaagaraa dubbisuu dandeessu, viidiyoolee garaagaraa daawwachuu dandeessu. Kana boodallee viidiyoo adda addaa afaan keenyaan afaan Oromoodhaan isiniif qabadheedhaan dhufa waan beekurraati. Kanaaf gaa laayikiif sheerii gochuudhaan na jajjabeessaa. Kun viidiyoo paartii 1 waa'ee forex wajjin wal qabatu waa muraasa kan keessaa dubbadheedha. Next paartii itti aanu keessatti immoo wantoota bal'oo hedduu waliin haasa'aatii dudubbachaa adeemna jechuudha. Waan hanga xumuraatti daawwattaniif galatoomaa. Yaada qabdan immoo koomentii irratti naaf barreessaa. Nagaan tura.